olchada, 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 makansa olchada, humnisa olchada, makansa olchada. Warri macaafa qulqulluu qabdan baafadhaa. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 23 akkasedha. Warri Gibxii fardeen mootichaa konkolaattonni isaas abboonni fardeen isaanii hundinuu Israa'eloota ari'anii isaan booddeedhaan galaanicha gidduu hin lixani. Yeroo darabee dammaqa bariitti Waaqayyo utubaa ibiddaa fi duumessa keessaan macca warra Gibxii gadi ni ilaale. Garatti goran isaanii wallaalchise. Akka isaan danqamanii adeemaniif geengoon konkolaataa isaanii rakkinaan akka naanna'u hin godhe. Warri Gibxii Waaqayyo nu warra Gibxii irratti waan ka'ee warra Israa'eliif waan loluuf kottaa isaan duraa hin baqannaa hin jedhanii jedha. Mata duree akka jedhu sinitti hima. Rakkinni keessi dhiisee baqata jedhu lallaba. Mee nama sin bukkee jiru qabaatti naa himaa rakkinni keessi dhiisee baqatadhaanii. Ishoof irratti immoo dubbadhaa rakkinni koo na dhiisee baqata'edha. Waaqayyo inni itti waaqeffattu kun rakkinni kee akkasi dhiisee baqatu godha. Sabni Israa'el waggaa 430 rakkinaa wajjin jiraatan. Rakkinaa wajjin mana tokko keessa biyya tokko keessa jiraatan. Rakkinaa wajjin biyya tokko safara tokko mana tokko keessa jiraatan. Rakkinni isaanii kun maali? Waggaa 430 garboomanii turan. Guyyaa tokko garuu Waaqayyo imimmaan jara kanaan dhagaye. Isa isaan bu'aniin dhagaye. Akkeedhaan jarri kun amma nan Waaqayyoon waggaa 430 kana rakkanneerraa, qoramneerraa, garbummaatti galleerraa, birmadummaan qabnu kanaafiyyuu jedhanii imimmaan isaanii Waaqayyotti dhagaa dhangalaasan. Waaqayyo waaqarraa akkas jedhe Museedhaan, yaa Musee ani gadi qabamu saba koo kana argeera gara isaanii nan naqa jedhe. Ishee Waaqayyo Museetti erge. Gaafa Museetti ergu jarri kun rakkina xaxaa cimaa keessa jiru. Rakkinni isaanii qabeenyi isaanii rakkina keessa jira. Ijoolleen isaanii rakkina keessa buutee jirti. Hafuurri isaanii rakkina keessa lixee jira. Jarri kun jara akkasitti halkanii guyyaa rakkatanii. Waaqayyo waaqarraa iyya isaanii dhagaye. Nama waggaa amma kana rakkinni gidiraan itti baay'ate kana gara iyya isaanii dhaggeeffate Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo guyyaa tokko akkas jedhe saba Israa'eliin. Yeroo isin biyya Gibxii keessaa baatan gaheeraadheen eenyutti akkan dubbadhu hin beeku. Qabeenyi kee booji'amee kan jiru. Fayyaan ati qabdu booji'amee kan jiru. Namni kan siif hin beekne. Halkanii guyyaa waanuma gootu dhabdee kan bu'aa jirtu akkasiin jedhe Waaqayyo. Amma guyyaan amma yeroon rakkinni mana keessan keessaa isin rakkisaa jiru sun yeroo isin itti harkaa baatan har'a dhe Waaqayyo. Yaa nama rakkinni mataa kee daayaabeesiis gassi qabaa jiru bara baraati. Waggaa bara baraa rakkina kana jalan teessu. Yeroo itti Waaqayyo ganama kana si ilaaluu gara kee dhufeera. Amma sabni kun rakkinni keenya tureera jedhanii hin himne. Waggaa 30 fixee numa kadhatanii waggaa 5 fixe, waggaa 10 fixe, waggaa 20 fixe, 30 fixe, 40 fixe hinuma kadhatan hin darbanan. Rakkinni sirra ture kun bubbuleera garuu na sirraan kaasadhe Waaqayyo. Eessa taa'ina dhaggeeffadhu ganama kana. Rakkinni sirra jiru kun bubbuleera, jaarsummaa dideera, fira dideera, lammii dideera, siin nufa si barbaacha dhe Waaqayyo. Eewutu na duukaamee harka ol kaasee rakkinni narra jiru yoo bubbuleeyyuu narraa gala'edha. Maal sirraata? Eenyuufan lallabaa jira beektu amantoota? Namoota rakkina qabaa rakkina koo keessaa ba'uun barbaade jedhaniif hin lallabaa jira malee namicha sanaaf hin lallabaa hunda keessa hin lallabaa hin jiran. Namichicha rakkina keessaa ba'uudhaaf karoora qabu. Nama rakkina isaa kana gatee ba'uu barbaadu. Nama sanaaf hin ergaa fidee dhufeera. Amma dhaggeeffadhaa rakkinni kun bubbuleera. Nuyi yeroo tokko rakkina harkaa akka nu hin baane kan nu godhu waa tokko. Waggaa 3 baranaa kadhadheera. Waggaa 2 baranaa kadhadheera. Kan koo kunoo sichi hin fayyu. Anoo sichi hin fayyu warri jettan ba'uu barbaaddu taanaan harka koon ergade Waaqayyo. Amma namoonni tokko akkas jedhu zariin koo sichi hin eebbifamu. Kan koollee sichomaa miti amdu'a duwwaan eeggadhaan sabni Israa'el garuu jechuudha rakkina waggaa 430 harkaa baanaa jedhan. Irra deebi'a jira harkaa baanaa jedhan. Ammoo bubbuleeyyuu si keessaan gatadhe Waaqayyo. Waan mataa si yaabee sana si keessaan fuudhadhe Waaqayyo. Amma dhaggeeffadhaa namoonni baay'een akkuma amma isiniin jedhe qoramoon. Maaliif nama tokko barreen gaddaa sun mana dhukkubaa ankoon fayyu jedhu sukkaaran qabdu ati. Ashaboon qabdu ati, shaayee bunan qabdu ati, har'aa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoosiin humna biddaa si keessa kaa'eera. Amma sabni kun ammatu sin ta'e maal gootu? Waggaa 30 guutuutu rakkattanii, waggaa 28 waggaa itti fuftanii jarri kun halkanii guyyaa rakkatu. Hin dhufeef amma
namoota tokkotu jirtu gubaayii kana keessa rakkinni keessan yeroo kan fudhate saayitii kan fudhate akkeere waaqayyo nan dhufaa jedhe. Rakkinni kee maaf gassidhiisa beektaa? Lafa nama dubbisee maal jedha? Waaqayyoo jedha utubaa ibiddaaf duumessaa keessaan macha warra Gibxii warra waggaa 400 rakkise sana gadi ilaalee jedha. Gaafa isaan gadi ilaalu jedha garatti goran isaan wallaalchisan jedha. Dhaggeeffadhaa. Kaleessa ari'aa turan, kaleessa garba godhachaa turan, kaleessa gadi qabaa turan, har'a garuu warri Gibxii Israa'eliin dhiifnee baqanna. Waaqayyo lola nutti kaaseera. Bantiyoo waaqaa keessaa gannuu ilaaleera jedhan. Eessa jiraadhu? Lafa kamiin jiraadhu? Akkasiin jedhee waaqayyo. Dookterri ilaalee rakkinni kee baqachuu kan dide. Waraanni biyyaa ilaalee rakkinni kee baqachuu kan dide. Bantiyoo waaqaa keessaa gasiin dhufadhe waaqayyo. Kara foddaatii fi na dhaggeeffachaa kan jirtan, siree keessan irra waggaa dheeraa kan ceeftan, akkuma nama tajaajilaa jiru kanaan tiiviidhaan na hordofaa kan jirtan, feesbuukii, yuutuubii, teelegiraamiin na hordofaa kan jirtan akkasiin jedhe waaqayyo. See tokkoon gasii ilaala rakkinni kee yoo bubbuleeyyuu nan galagalchane waaqayyo. Amma yeroon tajaajilaa jiru kana amani rakkinni kee jaarraa dheeraa yoo lakkaayyuu waaqayyoon kaasa. Eenyu tarkasaa ol kaasee waaqayyo rakkina koo hin kuffisa jedhame. Akkuma tamante irraa jalqabee sirratti haa ta'u. Ilaamee rakkina wajjin bubbuluun kee hin gaadhe waaqayyo. Barriti dhukkuba wajjin bubbultee hin gaadhe waaqayyo. Gadan si ilaala yeroon gadi si ilaalu sin jedhe waaqayyo. Yeroon gadi ilaalu diinonni kee si baqatu malee si duran ta'an jedhe waaqayyo. Waa tokko sitti hima. Rakkinni kee qonnaa kee baqachuu didee barumsa kee baqachuu didee yoo ta'e waaqayyo utubaa ibiddaatti hin gadi ilaalu qaba. Meena duukaa waaqayyo karaa qaba jedha. Karaa waaqayyo inni tokkoffaan nama. Maaliif yoo jette waaqayyo nama waggiin arraba isaan dubbanne itti ergee rakkina waggaa 400 ittiin ziddaaraa godhe. Garuu rakkina kee keessaa ba'uudhaan waa lama sinitti maganama kana. Ba'uun barbaadda? Yoo ba'uu barbaadda yoo ta'e rakkina kee baqadhu nama si bukkee jiruuni kaayi rakkina kee baqadhu dhaani. Akkamitti baqanna beektu? Isa waaqayyo nuun jedhe kana dhagaasin. Sabni Israa'el rakkina isaan baqate. Amma namoonni baay'een rakkinni maaf nurraan kaawwatan rakkina hin baqannu nuyi. Maaliif? Rakkina kana harkaa bahuu hin dandeenye nuuf amansiifne teenya. Kanaaf rakkina kee baqadhu ganama kana. Maaliif? Dhukkuba kee baqadhu. Gara eessaatti baqatta beektaa? Gara fannoo Kiristoositti baqadhu. Nama si bukkee jiru miillaan dhufuu miti yaadaan dhufuudha jedhi. Rakkina kee akkatti baqattu sitti hima. Amanii murteessi jalaa ba'i. Amma nuuni namoonni baay'een biyya kana keessa raatoftaniitu. Hin fajjaa'e nama baay'eetu. Maaliif jedhaa? Rakkinni koo kun furmaatan qabu se'a. Gowwaadha. Rakkinni koo kun furmaatan qabu se'a. Yoo baratee hojii dhabee rakkina waan ta'eef rakkinni koo furmaatan qabu jedha. Akkasiin jedhee waaqayyo karaa dubbii isaati. Rakkinni kee yoo bubbuleeyyuu hin buqqaa jedhe waaqayyo. Heeda wal hin buqqaa jedhe. Torban kana sirratti ta'u. Ji'a kana sirratti ta'u. Mee waa tokkoon isinitti hima. Macaafa Asteer boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irraa waa tokko sitti hima. Macaafa Asteer boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irraa iccitii guddaa tokko isinitti hima. Iccitiin kun maal? Adaar gaafa guyyaa 13 akka isaan du'aniif Hamaan Yihuudoota guutummaa fixuudhaaf beeksisa du'aa ba'e. Ijoolleenis warra birootaa sun akka godhan beeksisi du'a Adaar gaafa guyyaa 13 ba'eera guyyaa 5 duwwaa tafeenan. Maal goon? Ennaan kottaa waaqayyotti baqannaan. Qaxaroon du'aa sii qabamuyyuu waaqatti baqatta taanaan amma jedhe waaqayyo rakkinni kee akkasi dhiisee godaanu nan godhan. Mee macaafa kan argatteettaa dubbise yoo dubbisam Asteer 7:8 eenyu nu dubbisa. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Mootichi iddoo dhaaba mana mootummaatti deebi'ee gara iddoo daadhii waynii itti dhugaa turan sana yommuu dhufe Hamaan immoo mootittii haraara kadhachuudhaaf siree ishee irratti haara galfachaa jirtu irratti inni hin gombifame. Mootichis kana argee kanuma irratti iyyuu immoo namichi kun mana keessatti hanuma biratti mootii humnaan qabata jedhe guddisee hin dubbate. Akkuma dubbiin kun afaan mootichaa keessaa ba'een hojjettoonni isaa ija Hamaanitiin hin haguugan. Ilaa dhaggeeffadha waaqayyo si eebbisu. Beeksisa guyyaa 3-4 gidduu jirutti waaqayyotti baqannaarra. Maal jennaan? Beeksisi du'aa maxxaneeraan warri kaan hamattan iyyuu malee
waaqayyo furmaata fida. Guyyaa tokko Hamaan gocha kana irratti godhee utuu inni deebi'ee miilla ijoollee waaqayyo jalatti gadi gufu argina. Akkeere waaqayyo beellama du'aa sana galagalchuu nan danda'edha. Meena duukaa jira beellamichi du'aa hin galagaledha. Siree keerra hospitaala keessa teessee kan dhaggeeffatu, hospitaala keessa ciiftee dhaggeeffachaa kan jirtu, lafa sagaleen kun dhaga'ametti beellama du'aa sana nan galagalchadhe waaqayyo. Asteer boqonnaa 7:8 irratti beellama du'aa galagale. Inni duuf jedhee jiraatee inni ajjeesuuf jedhe du'ee. Akkeere waaqayyo dubbii faallaan si argisiisaa natti baqadhu siin jedhe. Kan kana gochuu danda'u waaqayyooti isa sagaddu duwwaadha. Kan duuf jedhe Mordekaayi ture. Yihuudoota turan gaafa isaan waaqayyotti baqatan hin ilaale kan hiyyeessan tuffanne, hin ilaale kan inni hiyyeessa bakkeetti hin qeenne, hin ilaale gadi inni duuf jedhe jiraatee farda yaabe, inni ajjeesuuf jedhe garuu fannoo yaabe. Akkasiin jedhe waaqayyo barana waan galagalcha qeekeeti. Dubbii wayin galagalchaa. Akkati yoomtuuf sirratti hojjetame, akkati badduuf sirratti hojjetame jireenya si jalqabsiisuuf hin jedhe waaqayyo. Kan hojjetu waaqayyo kee duwwaadha. Dubbii du'atti murtaa'e, waan du'aaf qophaa'e, beeksisa du'aa beeksisa jireenyaan godhadhe waaqayyo. Kan hojjetu waaqa san waaqessu duwwaadha. Ameen jedha. Dhaggeeffadhaa. Hiyyeessa daaraa keessaa fuudhee gurguddoota bukkee teessu maqaan isaa waaqayyoon. Ilaa dhaggeeffadhaa. Beeksisa du'aaf beeksisa jireenyaa ta'e. Itti fuftanii yeroo dubbiftan macaafa Asteer boqonnaa 8-9 yeroo dubbiftan nama mootiin jaallatu maaltu ta'a? Farda mootii yaabbata, nama kaleessa du'aaf eegamutu. Har'a gubaa'ii kana keessa jirtu dhugaa waaqayyooti. Awwaa'ee jaraan lallabaa namin. Namoonni as keessaa carraan keessan carraa dhukkubaa ta'e wayyoo jettan, carraan keessan carraa boo'ichaa ta'e sinii dhufeera dheega nama kana. Waaqayyo diinota saba Israa'eliin utubaa ibiddaaf duumessaa keessaan gadi ilaaleen garatti gora isaa wallaalchise jedhe. Yeroo waaqayyo diina kee ilaalume, yeroo waaqayyo rakkina kee ilaalume, rakkinni kee si dhiisee baqachuu jalqaba. Ijoolleenis warra Israa'el galaana gama ce'anii faarfatan, warri Gibxii garuu baqachuuf dudduubatti deebi'an ba'uu hin dandeenye. Maaliif? Waaqayyo warra Gibxii sanas galaana jalatti waan awwaaleef. Har'aa jalqabii maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa waaqayyoon rakkina kee mana kee keessaa barbaadii dhabe. Maal si gochuu barbaade beektaa? Waaqayyo waa sadii sitti rakkinni kee si dhiisee baqataa jedhe. Waggaa 430 garmoofatanii gaafa waaqayyo rakkinichatti dhufu dhiisee baqate. Baqachuu duwwaa miti galaanatti gad awwaalame. Waan tokkoon sitti maqaaftiisa sadaffaa harka bahuun barbaadde garuu murteessite maani rakkinni kee maqaa isaa beektaa? Boona humtee jedhee fe'ee jette bahuun barbaadda. Warri filannoo lama qabdan hin fayyitan abadan. Utuun mee kadhachuu mini addana jilbeenfataa bulee hin fayyitan. Warra filannoo tokkitti dhuftan ture har'aa jalqabee dubbichi galagaleera dhe waaqayyo. Kan mana keessan hiikuudhaan murteessisan jirtu maal rakkinni kan koo waggaa lammaffaa isaati sichi maal godhe isa turu itti dhufaan jiraadhe. Yaa tokko galataaf abaaboo qabattee dhufta fariyoon takkaa gadannisa dhee yaadeen beeku. Waggaa 430 jechuun salphaamin guyyaa tokko garuu saba Israa'eliin dhiisee lolli kun kan waaqayyoo ta'ee baqachuu jalqabe. Obsan fitiin warri seena si beelessan kun si dhiisanii baqatu. Warri seena si rukutan kun si dhiisanii baqatu. Amaanii lafa manni nu dubbisee Asteeriin akkeedee maaloo giftii goduu na oolchi. Kaleessa nu ajjeesuuf hin kaane jennaan amma dubbii galagalee. Maal jennaan mootiitu gara keessan gore. Gara warra qomoo yartuu gore. Maaloo Asteer du'a nu oolchennaan Ashiiros dhufee akka jedhe namittiin kaleessa nama ajjeesuuf jettu kun har'a immoo dubartii kana siree irratti rakkifti moo jedhe. Amma waan siin jechuun barbaade kan gara kee gore mootii lafa kana uume gara kee gore. Namoonni lafi siin jalaa caccabee jiru. Abdii bittanii kan dhuftan mana keessaniif abdii kan kutattan akkasiin jedhee waaqayyo mootii waaqaaf lafaa gara keessan gore dhe waaqayyo. Hinduutu siin jedhe waaqayyo. Beeksisa diina kee hinduutu siin jedhe waaqayyo. Akeeka diina kee hinduutu siin jedhe waaqayyo. Yaa waldaan dhaggeeffadhu yaa lafaa dhaggeeffadhu waaqayyo gara kee goreera siin jedhe waaqayyo. Waaqayyo gara koo goreera jedha. Ergi waaqayyo gara kee goree daaraan sirra jiru sirraa urgufama. Abaarsisi jirra sirraa urgufama. Jooti qabdu sirraa urgufama. Gadadummaan mana kee keessaa hin urgufama. Maqaa inni na wajjin jiru maqaan isaa Yesuus.